Injira, kajimmaa hinjira, kawalloo hinjira, hunduu dhaqee qaraa miti. Akkamiree amma waan kana amma mee kana walitti araarsa. Araarsa ana mala walloo laafi miti. Wal caqacaqaafi miti. Akkasii wal caqacaqaniifi miti. Walitti nu araarsa dhaamanu. Walitti akka araarsitan barbaadna. Kanaafi annaan galu. Waan jimaan halaala faraama kun ture waggarraa deebi'ee dhufa akka ayyaana waggaa. Maaliif waggarraa deebi'ee dhufuu noo barbaachisa? Amma dhiyoo waggaa darbe daldala jimaa dhoogganii rakasee darbamaa ture sagalee tayamaa fi turre nu sagalee taa ture san yoo san haraamaa maaliif sagalee taatamaa nuun jedhina gizee jimaan xiqqoo magaalarraa woyyooftee warri jimaa qabu waa gurgurateetiniin gibira ofirraa kafalu maaliif haraama taya yeroo jimaan rakasuu maa cal'ifama kun illee gaafii namatti taya bara ergama wayii qabdanii mindinoono giraa gabbal ko wanni himaa jirtan kuni ilmi qofa moo ergama wayiitu duuba jira ilmi illee yoo ta'e homaa rakkoo qabu hin fudhanna eshi yoo matanuu ta'e Itoophiyaa keessatti biyya intala dhalaa shortii meeqa halkan meeqa jetteetiniin kaashii bittee galattee taaptaaf gootu keessatti akkamitti haraamummaan jimaa isinitti mul'ata yeroo hunda haraamni kunuu waliin caalu yeroo ilmaan keessa muka walitti naqxu duuba walitti naqxu bakka malee waliin naqxu afaanii wal fincaaftu kana balaa kanneen qabsiisuun qabbaneessuun hin dursu jimaa yoo warruma jimaa oomishatu dhiiftan hin wayyu xiyyaaqee no amma nu gaafii magaafatarra nuti amma nuti amma gaafii magaafatarra gaafii dimokiraataa gaafii mirgaa gaafatarra waan biraa keessan galana jibbaa keessan hin qabnu anama jibbaa warra halaala jedhullee hin qabu jibbaa warra haraama jedhullee hin qabu gin haga ilkaanarraa dhumutti hin qama gaaf ilkaanarraa dhumellee mooyetti tumadhee qamaa jechuu ana rabbina haa gaafatu ka halaala jedhullee hin dhaga'u ka haraama jedhullee hin dhaga'u si galee miti hin qamaa ine isini galee miti inumaayyuu osoo carraa kanaan warri awdaay intala naa kennitani orru wajjin maaliif wacii baasuun barbaadu birri baasuun jaaladhu anis birri illee hin qabu baasuullee hin jaaladhu isinii galee kanaaf yeroo baay'ee ijoollee awdaay hin jaaladha ofitti hiriyoonfatuu fedha isinii galee miti soo kanaafi waan kana maaltu duuba jira maalinniidha amma wanni haraama dhaloota irraa dhoogganii hin dhabame namni dhugeettiin kararratti kukkufaan deemu magaalaa keessatti namni gatii wal gaafateetiin sintino aadaar sintino shoorti sintino jedhee gaafatee bitataan jiru daabboo waan akkana ajnabii jedhanii afaan quraanatiin ajnabii mallaqaan haraama zinaa dalagaan jiru manni zinaa beeri kana dhaabatteetiin qaama ooraa ofii gurgurataan jirtu adabaan haasofna akka nama guddaatitti maaliif waan rabbiitti wal keessa haasaa jirra nama sheekatitti haasaa jirra waan ta'eef amma haasaa kanaan amma nama sheekotaatti haasaa jirra waan ta'eef saniif adabaan haasaya ijoolleen xixiqqoon waggaa 20-30 jirtu qaama ofii biritti gurguraan jirtu dargaggeessi bitataan jiru magaalaa keessatti hin agarre yoo hin argin sa'aatii 3 booda mee asfaaltiirra deddeema akka dhadhaabattii bar mana kireeffattee dhadhaabattee akka xoloq jettee osoo isin tasa'itti achi dabdanii gibaasiin jetti hin agarree waan akkanaa kamtu irra haraama echi sanillee dhiisa hin argina sanillee yeroo amma lubbuun namaa baala mukaa hanqattee biyyi raafamaa jirtu namni gaduma baay'ee dhabamaa jiru du'aa jiru hidhamaa jiru kana keessatti lubbuu namaa baraaruu biyya baraaruu dursa moo waa'ee jimaati irratti walloluu dursa xiyyaaqee milikitu no giraa gabbaane ko nuti akkitti jira nu dhabnee cal'ifne dubbii yoo namni waa dubbatu hamtutti fudhattani suuraa namaa irratti hidhaa kuno wallaala jara kana taa'ee yoo namni waa dubbatu suuraa namaa irratti hidha malee sanii sodaanne malee ilmiin baay'ee garaanu jira kanaaf jara kenna wanni biyya keetitti haraama biyya biraatitti halaala ta'uu danda'a waan biyya isaa keessa jiru sheeka biyya saniitti dhiisa for example amma qabrii kaabuun haraama lafa itti halaalatu jira kana hin beeytan amma warri jimaa haraama falaala jettan kun ilmi xixiqqoon garaa namanteetu nuun jiraniif malee amma ilmi baay'ee sirti munda amma fakkeenyaaf amma naannawa lafti citutti naannawa lafti gadhooqutti qabrii kaabuun si galee miti homaa rakkoon qabu takkuu takka kana beeytan amma garuu naannawa lafti cinnatti awwaaltee biyyee rarteetuma deemta si galee miti
waan naannoo sanii aalimuma naannoo saniiti dhiiftaa jechuudha. Akkaataa teessuma lafaati, akkaataa oomisha lafaati. Eshi amma naannoo Yaman kana keessa Dirre Dawaa Harar kana keessa lafti isaanii jimaa malee oomishtu. Eshi ummanni kun yoo jimaa kana qotateetiniin akaafateetiniin aramateetiniin irraa gurgurateetiniin midhaan hin bitanne maal nyaatare dhufee sadaqaa si kadhata osoo lafti isaa jimaa biqilchu. Isaayyuu kiiloo 9,000 10,000 hinde hoolaa tokko bar hoolaa yoo du'e bineensi jalaa nyaatu bitaa kiiloo takkittiin. Jimaa kana akaafatu dhiisee gabaree akkasitti galuu barbaadde moo akka darasummaa mana kee taa'uu barbaadde? Min maalatu no ehe? Min maalatu no? Bakka rakkootitti bar foon harreetu halaala rakkina keessatti. Min maalata jechuun inni ilmii xixiqqoon ta'uuti halaalat haraamat jechaan jiru waan. Allafti kiyya osoo jimaa baasu jimaa kana akaafadhee gurguradhee midhaan ishee matadhee ijoollee kiyya guddifachuu dhiise waan lubbuu ilmaan kiyyaan barsiifachuu dhiise gabaree sitti galee qamadii akka siiqotu barbaadde moo akka xaafii siiqotu barbaadde moo akka re'ee su'uudii deemee re'ee eegifee gaala eeguu barbaadde mindinno haadha ni'ima fantashiru fil ardi wabatagu min fadlillahi ya rabbiin ooruuti ya qotadhee akka birattira fantashiree waan isin ol biqilchitu gadhaabadhee gizee isin naageette gurguradhee waan ittiin nyaadhu ufiif ilmaan kiyyaan bitadha saasseetino allaqe ati yoo sii ta'e bitii qamae sii ta'uu baatu dhiisi. Maal isin garbuu qottaniitiin uummanni farshoo naqaan jiru sakkareetiin kukkufaan jiru karatti of keessa alba'aan jiru maal bakka gabaabumatti amma shayni gandan qabu jira. Shayni gandan qabu ijoolleen keenya karaa argallee sheeka arsii sheeka maarree jechuu dhiisa. Akkana godha yoo akka gandaatitti kawalirra duulaa jirtan taate maal godhan yoo jimaan haraama taate garbulleen haraama ta'uu qaba. Ila gandaan shayni ka addunyaa guututi. Namni rabbi qomaa qabu ka addunyaa guututi. Sini galee miti. Garuu yoo jimaan haraama taate garbulleen haraama ta'uu qaba. Because garbuu kanatu iyyuu asha'iiru jedhaniitiin sha'iirri tuni farshoota nu dhiisa warri waan harree fuulatti nu dirtan biyyee nyaadhaa isin. Xaafiif qamadii nyaadhaa. Xaafii qamadii misingaa. Kanuma haganuma ajandaa keessa bayanna. Kanaaf dhiisaa abbaa dhiisaa eegaa abbaa ta'e maal rakkoo qaba? Maal rakkoo qaba? Haraamas yoo ta'e halaalas yoo ta'e rabbi abbaa san gaafata malee isin gaafatu. Ta'ut bakka karuuqu ayimachim. Qamaa dhandhama laalaa dura. Qaqammastanii yoo laaltan suutuma suuta yoo qaqammastanii laaltan ufiinuu hallachitan san booda. Wallahi akkas godha dhiisa waliin mormina waggaan gilee dhufu hin dabbara garuu amma wani dabbaru maalinni ba'amatu waggaa kanallee irratti wallolamaa ture waggaa darbellee irratti wallolaa ture maaliif yeroo hunda yeroo birraa kana yeroo jimaan tolu dhufu qaalawu kana maaliif haraama taadha nama kiyya maaliif ajandaan isaa ka fedhus haraama haa ta'u fedhus halaala haa ta'u amma yoo halaala ta'ellee alhamdulillah erga biyyaa bahe waggaa 21 waggaa takkitti jalqaba yoo taate malee waggaa 20 qamaara. Isin galee miti yoo halaala ta'e alhamdulillah yoo haraama ta'e waggaa 20 qama'ee ganallee haga ilkaan kiyyanarra jiru ilkaan irra hin qama'a rabbi itti na haa gaafatu jechuudha. Maal gootaati? Itti himi jira malee itti hidhiin hin jirtu bar geessi teemii abbaan fedhe haa fudhatu abbaan fedhe haa dhiisu bakka waggaa darbe himtan bara darbe himtan barreen gaddaa himtan dhaga'uu dinnee dhiisa warri akaafullee akaafee nutti haa gurguratu nullee warri lafa qabne bitannee qamaana allaqe daqqaqe kanuma dhugaan jiru akkuma ummanni keenya ummanni arsii garbuu qoteetiniin ummanni amaari kun irraa bitatee akaayeetiniin geeshoo itti makkee farshoo godheetiniin warra dhugutti gurguru jarrilee yoo haraamallee ta'e nutti haa gurguree nuti bitannee qabanaan laqeessuus no bakka min taargalee ittiin miraqqanna ijjuu lafa naman argu. Anama guyyaa kamisa nagarree kamisaaf iyyummaa qiyaaman beeta osoo jiraatte osoo wanni fedhe jiraatte laayifiin dhufu nagarre zanaa jedhee ofirraa afadhee qaba qat jedhee udu'adhee waa hunda qoqopheeffadhee qamaa jechuudha.
kasanuu abbaan kiyya sheeka kasanuu faadariin imaama rasu guddaay no innillee qabrii kophaa ife seena anillee kophaa kiyya seena mumkin rabbi achitti wal nu agarsiisuun maal godhama ta'ut namni amantiyyuu wal dandahee jiraata fedhii keessallee wal nama obboleessi kiyyeen qaba gizee faadarii asii hosseen asii miliqee kiraasii kaan seenee qaba homaa rakkoon qabu miliqee qaba wallaahi kun as jala jira osoo akkanuma jala miliqee waan du'aayii erginaan jira kun akkasiin na qaffala waan du'aayii gizee inni birrii fidinaan jedhu kennu anuyyuu gizee inni waan du'aayii jedhu hin ergaaf because akka inni hiriyyaa gali ta'uun barbaadu akka inni namni ija keessa laaluun barbaadu sinigalamiti waan du'aayii laayivii rafaa osoo jiru mubaarak dhiyoo kana kuma diidaman ergineef hima waan du'aayii naan jedhe gara akkuma namni qamaa'u garaa laafu kana ka qotu san daran garaa laafa bakka eenyaa michootun fiqirin gara laafummaa anamma gara laafummaa ummata harargeetiif ummata yaman irraa baradhe laa amma amalli kiyya ijoollee biraatiin waliin galu ijoollee harargeetiif arabaa wal fakkaadha dafee aara qimii nama qabachuun beeku namni jimaa qama'u namni jimaan qamaane garaan isaa summi wallaahi namni jimaan qamaane summi amma ijoolleen harargee takka takka hin jirti tarabbiin abaaree jira takka takka amma harargee ta'ee namni jimaan qamaane abaarama haadhaa qoomul abaarama irraayi summi sun amma summi garaan naman qamaanetii fi namni hin qamaanee fi garaan tigree takka sharrima guduunfa namni qamaa'u sharrii yaadu garatti qimii sittiin qabatu isimatti ittana waa'ee manamaa ittana namni jimaan qamaane bakka hizdi makana akkiti si kuffitu waanyo hin waanya halkanii guyyaa waanyo ta'u qaam bakka haraamallee ta'u rabbi si haa gaafatu irratti hin jedhe qaam deemi ofirraa waggaa 100 jiraatu zaraa jedhi mirqaan jiraadhu ofirraa yaada cinqii qabdu bakka yoo jimaa qabaate cinqii takka hiraarri laa nama fakkeenyaaf shuftu namni waa meeqa yaada waa meeqa bahu biyya baqaa kana keessatti amma warri akkatti miidiyaa irraa boo'u kun hundi isaa warra hin qamaane bar yoo qama'ullee ka ta'e warra udu'atee qamaane bismillaa jedhee warra dheegalle isinii galee miti isinii galee akkasi dhuga rabbi nama jimaa qama'u fakkeenyaaf amma namni tokko bu'aan jimaa maalii jedha bu'aa jimaa tokkoffa yoo jimaa qamaatu afaan keetiin ajaawu nama jimaa qama'u afaan isaa hin ajaawu tokkoffa hin ajaawu shururkaa maafi shittoo uumamaati jimaan lammaffaa ilkaan hin dhukkubu ati gaafa jimaa qama'u eegalterra dhukkubbii ilkaanitii ma'assalaama addaan baate yoo caccabalee akkanumas si keessaa yaa'ee dhuma malee sin dhukkubu hin ciiftu barakaa sii kaa amma fakkeenya tokko isinii kaa amma dhalaa harargee sana laalame fakkeenya shiituma kana keessa gasseenti akkana gisee godhatte irraa bareeda dhalaa kutaa biraa shiin irraan bareedu bara surree godhattetti shinshinii godhattetti paantii godhattetti huccuu 30 walirraan godhattee meekaappii dibattee yaman illee ilaala shirritti makan akkana marattee jaambii asii suuqattee irraa bareeda su'uudin tooba kana asiin akkana hodhitee achiin akkana hodhitee maal godhattee jaappoonii jiraan godhattee surree adii jiraan ol godhattee tooba gubbaan godhattee irraan bareeda akka beera deeman si galee miti qalalsii godha rabbiin jireenya amma sini galee kanaafi anamma haraamas ta'u halaalas ta'u qabeenya abbaa dhiisa haa jiraatu namni qotatee haa jiraatu haganuma ajandaa keessa baachuufi girrigirrii dhiisa jechuudhumaaf dhiisa girrigirrii fixadheera haganuma daawwaa goona keessa maal goonu darbaree ajandaa eega kaaftan ande ofitti inni noonle gororoon cufuuf deemtii bar sheekonni ande boru ibtaan dullaan nu ari'uu malee maaltu si nafere haay nafsetee naffalmanna nuti warra jimaan haraama yoo nafsetee na dura dhaabbanna nuti ofiif dura dhaabbanna nuti warra qotu sanii qotatu osoo hin taane teennaaf dura dhaabbanna nuti walitti gadi yaanayyuu ol isin kennina yoo isin diddaame
الله ديسا وانا كنا قصة ديسا ديسا وانا كنا ديسا شيكوت ديسا بنا ترى لا فهمت بنا ترى بار أبان جولة با إيك أبو يرو جولة هركان شبو ديم تو بار أكمل ما أقدر ليه تبنا ترى بار شوادني قاف أنا ما نمني شيكا يجوني أبانا ما مراتي وانتو كتوكو شوادا بنا ترى حرام نكولي رجول جود دجير هني كمبر كسوتا تكتة صوابين أرجعني كسافور أليفي كماجراتي يعني لفت درباني كسافور أنتو كوميتي بدان كماجراتي أنثيلا كابين اللي فرطاني أبا كابين اللي أجيسان سنقول كسوتا تشودني فورانسون ربي نشود نمله إذا شودن إذا مين يجوك أبين نمجلا فوراني يوم ما رغمتو دليل كباتني حرامته وندي كنرا حراما بدين غدغدان با اجر بي يسان كيس ኢትዮጵያ ከዛ በዲን ጉርጉዳን በየነማ ከራ ከዛ ዋል ኢልማን ከዛ ወልጎ አጅሩ ላላ ሱዲ ከነት ዋው ወልጎ አጅራን ጋንዳፊ ለጋ ወልቆ ደዮለን ማኪነት ይቴ ለፈራ ወላር ከዛ ጅርቲ አፋኒት ወልፍጫ